Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Boo Caalaadha. Har'a mata duree dinqisiisaa wayiitii irrattan waa isinii qooduu dhufee innis maalidha akkuma mata duree irratti argitan dubartiin takka daa'ima lakkuu godhattee lakkuu sana immoo abbaan isaanii gargar ta'uu danda'a yookaan immoo dubartiin takka daa'imman lakkuu abbaan isaanii gargar ta'e sa'aatii wal fakkaatatti garaatti baachuu ni dandeessi kan jedhuu fi yoo dandeessi ammoo kondishiniin akkanaa kun maal jedhama akkamitti dhufuu danda'a akkamitti immoo baramuu danda'a waan jedhu irrattan waan hubannoodhaa ta'u isinii qabadhee dhufeen jira. Hanga sagantaa kiyyaatti na wajjin tura. Warri immoo chaanaalii kiyyaaf reef har'a dhuftan welcome jenneerraa YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan wanti gara fuulduraa hojjennu akka isin bira ga'u taasisa. Hanga sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Egaa jalqaba irratti hordoftoota keenya gara mata duree kanaatti darbuudhaan dura akka hubannoodhaaf isinii ta'utti dubartiin takka maaliif daa'ima lamaa fi sanaa ol godhatti? Akkamittiin daa'ima lamaa fi sanaa ol godhachuu dandeessi dubartiin takka kan jedhu irraa gaafa kaanu isa kanarraa gaafa kaanu normaalii dubartiin takka marsaa laguu tokko keessatti hanqaaquu takka qofa gadi lakkifti. Hanqaaquu takka qofa gadi lakkifti jechuudha. Sookaa dubartiin takka akkamittiin lakkuu godhatti kan jedhu kana ilaalle immoo karaa lamaanii karaa inni tokkoffaan dubartiin sun hanqaaquu takka gadi lakkiftee hanqaaquu tokkittiin sun sanyii kormaa tokkoon adda cabeetoo yookaan immoo sanyii kormaa tokkoon fertilaayiz ta'ee zaayigootiin takka uumame achii booda zaayigootiin uumame sun sanyii kormaa fi hanqaaquu takkarraa kan uumame sun bakka lamatti cabaa jechuudha. Bakka lamaa fi sanaa olitti cabaa jechuudha. Yeroo bakka lamatti cabu san yookaan lamaaf sanaa olitti cabu san identical twins yookaan immoo lakkuulee wal fakkaatan uumamaa jechuudha. Inni akkanaa kun maal jedhama? Identical twins jedhama. Identical twins lakkuulee wal fakkaatoo jechuudha. Bakki inni itti cabe sun baay'ee ta'uu danda'a. 2, 3, 4 ta'uu danda'a. Yeroo akkasii daa'imman lakkuulee wal fakkaatoo 3, 4 sanii ol illee ta'uu danda'a jechuudha. Inni akkanaa identical twins jedhama jechuudha. Maaliif wal fakkaatanii hanqaaquu fi sanyii kormaa tokkittiirraa adda caccaba waan ta'eef jechuudha. Tokkittiirraa adda caccaba waan ta'eef. So kondishiniin dubartiin takka itti lakkuu godhattu tokko kanaa jechuudha. Tokko kana. Inni lammaffaanoo? Inni lammaffaan dubartiin sun asilaa normaalii hanqaaquu takka qofa gad lakkisuu qabdu. Hanqaaquu lama gad lakkisti jechuudha. Hanqaaquu lamaa fi sanaa ol marsaa laguu tokko keessatti gad lakkifti. Achi booda hanqaaquun tokko sanyii kormaa tokkoon hanqaaquun lammaffaan immoo sanyii kormaa lammaffaadhaan fertilaayiz ta'a. Inni sun maal fida? Daa'imman wal fakkaanne uumamu yookaan immoo fraternal twins kan jedhamu uumuu jechuudha. Fraternal twins kan jedhamu haala saniin uumamaa jechuudha. Egaa gosoonni twinsii kana hoo ta'e identical fi non identical yookaan immoo lakkuulee wal fakkaatanii fi wal fakkaan haala kanaan adda yoo qoodne mata duree keenya kan guyyaa har'aatitti haadhufnu jechuudha. Dubartiin takka lakkuu ijoollee lakkuu abbaan isaanii gargar ta'e godhachuu ni dandeessi yookaan immoo garaatti baachuu ni dandeessi kan jedhuuf deebinsaa eeyyen ni dandeessi. Ta'iin akkanaa kun baay'ee komanii moti. Akka addunyaatti hanga ammaa naannoo keezii 19tu riippoorti ta'e jedha daata wayii. So ta'iin akkanaa kun maal jedhamaa? Heteropaternal superfecundation. Heteropaternal superfecundation jedhamaa jechuudha. Ta'iin akkanaa kun ta'iin dubartiin takka at the same time daa'imman lakkuu abbaan isaanii gargarii garaatti baatu kun jechuudha. Kun egaa akkamitti uumamaa? Fraternal twins sanii jechuudha. Twiniin akkanaa fraternal twin yookaan immoo wal fakkaanne sanii inni kun immoo kan inni itti uumamu ta'iin kun reeridha baay'ee. Haalli kondishiniin inni immoo itti uumamu dubartiin takka marsaa laguu argitee guyyaa immoo ovulation yookaan guyyaa carraan guyyaa ovulation jechuun imala hanqaaquun ujummoo ovaarii keessaa gara ujummoo ovaariitti gootu inni kun ovulation jedhama. So dubartiin takka guyyaa ulfaa'utti dandeessutti guyyaa ovulationii kanarratti abbaa manaa tokko wajjiniin abbaa manaa yookaan dhiira tokko wajjiniin wal qunnamtii saalaa gaafa jalqabaa goote achi booda sa'aatii 12 haga 24 gidduu dhiira biraa wajjiniin yeroo goote fi sa'a 12-24 san gidduu hanqaaquun biraatis akka carraa ta'e yoo gad lakkifamtee hanqaaquun sunillee
sanyii kormaa namicha lammaffaa kanaatiin fertilize ta'uu waan dandeessuuf daa'imti lammaffaan uumamuu danda'a jechuudha. I think ifa jedhee yaada. Sa'a 12-24 gidduutti dha'oota usually wanti kun ni ta'a jedhamee kan amanamu dubartiin sun walqunnamtii saalaa sa'a 12-24 gidduutti nama lama wajjiniin yeroo raawwattee fi sanyii hanqaaquun ammoo akka carraa ta'ee hanqaaquun dabalataa guyyaadhuma san keessatti yoo sa'a 24 kana keessatti yoo gallakkifame jechuudha. Inni kun egaa heteropaternal superfecundation jedhama jechuudha. Heteropaternal superfecundation jedhama. So egaa haala kanaan dubartiin takka daa'imman lakkuu abbaan manaa gargar ta'e qabaachuu dandeessi jechuudha. Kana qabaachuu dandeessi. Egaa kun akkamitti beekamaa kan jedhuufi kun mooroof erga daa'imti sun dhalattee DNA testingidhaan beekamaa yookaan qorannoo DNAtiin kan inni beekamu jechuudha. So egaa wanti kunis hin jira siniin jechumaafanii har'a aanan dhufe ganuma sinitti muufanii yeroo biraa immoo waa'ee lakkuuti irratti viidiyoo gadi fageenyaan isiniifan hojjedha. Kanumaan isinitti muu dhufe viidiyoo keenya yoo jaallattan ammoo like gochuudhaan nu bira dhaabbadha. Waan isiniin galli yoo jiraate ammoo kommentii jalatti nu barreessaa. Amma deebineerraa ammaan achi viidiyoo yeroo yeroodhaan isiniif hojjenna. Duraan illee xiqqoo badeen ture. Amma garuu viidiyoo isiniifin hojjedha. Waan irratti baruu barbaaddanis yoo jiraate kommentii jala nu kaa'atoo qabannee dhufnaa jechuudha. Kanaaf amma mata duree biraatiin wal agarrutti fayyaa naa ta'a.